Anumatu ofii ta'a. Anumatu ofii ta'a. Eeyyeen in taajjabee gamasiif gamana kan ofii dubbachuu malee kee hin dhagahu rakkina. Gaafa nagaadha na waliin koflee taphata. Rakkinni garuu jireenya inni gaafas dhagaadha. Hundi ilma namaa dhokfatee deema malee marruu rakkoo qaba. Miidhamus obsee mucucaatus jilbiifatee itti cittus qoyba. Gammachuu kiyyaaf naa gammadee gadda kiyyaaf na caalaa gaddee beelaaf dheebuus na waliin baadhatee hamtuu kiyyaaf dursee of laate bakka gargaarsa barbaade ofiisaa na baatee yeroo dukkanaa dungoosaa naa laate hamma humna isaa jiruu koo baadhate hedduu galatoomi ati rabbiin baga sinaaf laate. Eenyu inni kuni eeyyee eenyu inni anuma inni suma inni isa rakkatee argee kunni ni danda'a inni immoo hin danda'u hin beeku rakkinni isuma jireenyi obaafte summi. Anumatu ofii ta'a lafa garaa koo eenyutu naaf ga'a. Eeyyee anumatu ofii ta'a yoo rabbiin naa hayyamee umrii koo kaa'e lafa garaanin ga'a. Barreessaa walaloo Nuhii Waariyooti. Guyyaa 7 ji'a 4ffaa bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Jimmaata.